Ministeerri muummee Itiyoophiyaa galaanni diimaan keenya ulatti bahuun keenya hin oolu jedhan. Itiyoophiyaan waggaa 32 booda shaampiyoonaa idil addunyaa warqee malee galte. Shaampiyoonaan atileetiksii addunyaa 20ffaan Jaappaan Tookiyootti torbaan tokkoof dorgomamaa ture guyyaa har'aa xumurameera. Gareen atileetiksii Itiyoophiyaa atileetota 36 qabatee deeme hanga yoonaa meedaaliyaa warqee injifachuu hin dandeenye. Qabxiin guddaan galmaa'e meedaaliyaa meetiidha. Dorgommiin Itiyoophiyaan warqee fiduuf carraa itti qabdu fiigichi meetira 5,000 dhiiraa dilbata waaree booda dorgomamee ture. Ta'us hin milkoofne. Atileetiin Ameerikaa, atileetiin Beeljeemii fi atileetiin Faransaay 1-3 qabatanii xumuraniiru. Atileetiin Faransaay meetira 10,000 kan shaampiyoonaa turedha. Itiyoophiyaa irraa atileetii Biiniyaam Maahir 5ffaa, Ogas Gabrahiwoot 13ffaan xumure. Itiyoophiyaan erga shaampiyoonaa atileetiksii addunyaa bara 1993 as yeroo jalqabaaf warqii malee galuun ishii mirkanaa'ee jira.